السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بولين بيحكونا جاهزة في السنة بس ما جاء أبنا بدي كبار كنا جاء بولين بيدبني هذا اللي سالون أو جت سالون البوس يجت فيه أسيب تشوفي أقرأ الله كأي الكل الكون سيدنا بيسي وبيسي سجرا Sittamo qopheeffadhe hundaafuu beelichaan kun ammoo yuukuusaa dinnicha saharaa ammoo timaatima amma ga'ee jirti naqoofi inshallah timaatima lukkuun dura jala bilchaate kana taate saala itti godhamu inshallah Alcintara. Obboleeyyan kiyya kun akkuma argitan kana lukkuun kiyya illee timaatimii illee bilchaatee jira. Timaatimii daakkamallee itti godhe inshallah kun amma akkuma argitanii bilchaatee jira. Amma kun bishaan itti naqadha. Kudraawa itti naquu hedduu jechuun inshallah xiqqoo ana daffuu eegee itti galcha. Itti naqaa jira qimamii illee waa hunda itti naqadhee jira soogiddas. Inshallah obboleeyyan tiyya olaa jajjabeessinu takka jedhaniituma lama jedhanii olaa jajjabeessinu wal bira haa dhaabannu. Sinjira jajjabeessa warri nu durallee yuutuubii banattanii nurra arawa kanaan jajjabeessa warri arawallee olaa jajjabeessanii koottaa sinjira obboleeyyan tiyya isin jaaladha akka lubbuu tiyyaatti bakkuma jirtan rabbi isin biraa jiraatu inshaallah. Obboleeyyan kunoo saaloonaan kee kun akkan na bilchaatu jira xiqqoo taatee bilchaatuuf no ala kanani ruuzillee asii akkana bilchaatu jira inshallah wala jajjabeessinu obboleeyyan tiyya keessatti warri yuutuubarri warri haarawaa amma bananne wala jabeessinu warri kunis nu jajjabeessaa nu hundi wal malee waan qabnu isiniin jedha obboleeyyan tiyya rabbiin bakka jirtanii nagaa biraan isin ajjinaa jiraatu.